السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا المان ورمونا جرتوا في يكيسني بعد جراتني for some reason isinin argu we were in for some reason I have no idea. Yeah. May namni dhageettan commentii no. All right. I think yeah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessani baga jiraattanii baga walitti deebine mee wantoota haala yeroo tokko fi wantoota faarsitee bulaan kunniin keessa jiruu fi haalota yeroo tokko kallattii namni deemu maali Oromoon kan jedhu kunis gaafii guddaa kan namatti ta'u jira. Haalli Oromoo kun maali Oromoon maal keessara where are we kan jedhu simalee akkam jirtu nagahami sagaleen kiyya jira Noora jenne sagalee yoo jiraat sagalee beekuu barbaade because amma reef isin arge sagaleen kiyyoo isin bira kan ga'u taate yes naa jedha hin jalqabna. Maybe I have to okay good baga jiraatan ka ilmaan Oromoodha bakkuma jirtanitti silaa Oromoon jireenya galata guddaa galchaa hanga fedheeyyuu taanaan in particular namni amantii jalatti guddate amantii makamuu jalatti namni guddate galata rabbiif galcha keessattuu Afrikaanii qorsoo nyaatee bishaan irraan dhugee alhamdulillahi jedhu beeka ummanni biyya keenyaallee sadarkaa san irra jira fakkaata alhamdulillahi kan nuti ni baranne waliin guddanne itti jiraanne kanaaf waan Oromoon keessa jiru maraayyuu galata galchina hamtuus taatu galata galchina Kayris taatu ammootu daranuu gammachuudhaan galata galchina garuu ammootu amaloota gaararraawwanii yookiin ammootu warri faarsee bulaa kun maal ta'aa jira maaltu deemaa jira kan jedhu waan tokko jechuun barbaada namoota tokko gorsa obbolummaa kan ta'u jechuudha jira alhamdulillah awwal warri yeroo boqonnaati yeroo boqonnaati yeroo manni barumsaa cufamu yeroo maatiin olii gadi bobba'ee asii achi socho'ee firas laalu Itoophiyaas deemudha kun gaafiin qabu haa ta'uti garuu I have no idea ati qome na obsa ulaa kana bana All right, good. Mallattooleen waa faarsuu kun nama hedduurraa dhagahamaa deemaa jira. An wanta isin gorsu mootummaa Itoophiyaa namoota muraasatu barsiisee Itoophiyaa deemuudhaaf jiini tokko yoo isaan hafu faaruu ajaa'ibaa kana faarsuu shakkii Oromoo keessa naquu waan biltsiginnaa kana post repost waraabanii gadhiisuu kana heddummaatu. Please warri galuu biyya barbaadan warri gama biyyaa galuu barbaadan jechuudha warri gara biyyaa deemuu barbaadan karaani dudda handaaqoo isinii haa ta'u jedha warri tuulamaa kuni karaan dudda handaaqoo isinii haa ta'u karaa isinii haa laaffisu nagahan deemaa nagahan galaa gara biyya jiraattanitti haa ta'utu garuu biyya deemna jettanii faaruu hin taane shakkii hin taane ummata keessa naquu irraa uf qusadha
nama bara dhufu du'uuf deemu barana gaaddidduun jalatti golgolooyitii jedhama. Gaaddidduma isaattu golgolaa nama bara dhufu du'uudhaaf deemu jechuudha. Akkanuma achi ilaaltee beekta fuuluma isaa irra nama mul'ata jechuudha. Akkasuma immoo argaa jirru namoonni tokko tokko namootummaan Oromoo ijoolleen kun ijoollee jajjaboodha dhugaa irraa asii achi maqanii jedhanii amma wallee nyaatan jedhee natti hin fakkaatu because iffitaa'u already alqaal wanti jalatti hafu maalidha xama atala surjii jechoota biraas itti dabala waan jalatti hafu qofatu yookiin callaan hin jiru iffitaan hin jiru waxii itoo yoo godhan beeytanii itoo tokko dubartii dhuguu gootu waxii foonii kana keessattuu barataan yuunivarsiitiif kolleejii ture iffitaa'uun hin balaalleen jedhama hiriira duraarra dhaabbachuu qabdaa waxii diibaa tokkotu gubbaa irraa fudhatamee sii kenna iffitaa jedhama. Because hafuura foonii kan qabu achi gaditti hafu ambootu aataa lama nyaattaa kolleejiilee keessa yeroo turre. Kanaaf iffitaa already tabaltuwal. Iffitaa'u already tabaltuwal nyaatamee jira. Waggaa 7 guutuu warroonni jalqabarraa faarsee galee mucuq godhee nyaatee jira. Kana booda galtaniitiin jaruma mindaa isaanii akka dabalamu nutu irratti hojjete jedhaniitiin career structurein isaanii akka dabaluuf yoo kan deemtan yoo taate karaan isinitti haa salphatu isinii haa gabaabbatu garuu ammoo kabajaan isin OPDO biraa qabdan ulfinni isaan biraa argattanis hin jiru. Akka diyaaspooraan yoo biyya deemuudhaaf ka'u jiini takka jiini lama jiini 3 yeroo hafu mootummaa sana faarsuu beekamaadha. Kuni amala gadhee diyaaspooraan qabudha. Amala gadhee diyaaspooraan qabudha. Osoo hin faarsine deemtee galtee siidhanis hidhamtee si ajjeesanis duutee yoo matakkaallee kan taane biyyi nagaa qabdii diyaaspooraan tun akkuma jedhanillee osoo dhaqxeetiin nagaan kan deebitee kan galtu yoo taates bakka biyya kan kee akkas deemi. Biyya deema jettee faaruu biyya deema jettee waan hin taane keessa of hin naqin. Tokkoffaa biltsiginnaan isin miizaanti. Dhugaa isinitti hima biltsiginnaan hedduu diyaaspoora kana daran abshaan. Wamatirraa waan arganneef kana faarsi hin jedhanii ni faarsita maqaan kan kee asii achittuu ni ajaawaa dan yogguu ati booleedhaan buutu namni maan achiis ilaalu hin jiru. Kuni warroonni asii sadarkaa garagaraatiif deemanii ibin irreechaaf dabalateetiin deemanii waan isaan irra ga'anii beekan. As deebi'anii ammoo akka nama mootummaan isaan simateetti akka qophiin addaa isaaniif godhametti hojjetu. Ani waan hin beeku beektanii namni hanga dhiyoo kana maal jedhisaa Birhaanuuni ኢታማዦር ሹምች ማል ጀዴ የኛ ሰው መላላኪን ይወዳል ጀዴ በቃ የኛ ሰው ማጨብጨብን ይወዳል አከነ ፋርሱ ገሩረኮ ኡመተ ኢሳ ኦሶ አርዶቹ ከሰቱ ዲያስፖራን ወሪ ማቲ ጉቱት ቢየከና ቀብደን ወሪ ሃዳፈባችን ቀም ዮካ ኢነኒ ሚንሰቹ ወሪ ማቲን ከሰን ጉቱት ቢየ አላከነ ጅሩ ወሪ አም ቢየ ጉርጉረታ አጅሩ ወሪ አማ ሐዋሳ ከነ ኢሴ ፋርሱማ ከነ ጀለት ገለ ኢሳን ከና አሲ ዮካ ማቲላን ዲገመኒ ጅሩስ ዱጋ ሁለት ሙዳፈቹ I don't understand motum mansuri yero kadre yokin ammo fars table tota kana alalu afan qabani male sirna qabani afan qabani male ejjanno qabani afan qabani male namoma qabani afan qabani male amantimayu ni qabani kan jedhu kana illalani kana fi namonni gara gara asbahani akkuma argan arramni isaanii dhaaba siyaasaa yookiin ammoo namoota dhuunfaa irraan eegallee dhaabbilee siyaasaa hayyuu Oromoo hunda isaa mul'isuu godhaatu masgaanii borus deebi'anii Abiyyiin ni arrabsu. Warra Abiyyiin faarsu trustin waggoota muraasa booda yoo namni tokko akka tasaa as bahe Abiyyiin akka faarsan gaafii takka illee hin qabu. Faarsuu bira darbanii amma maalirra gahamee nama tumuu ajjeesuu dhaadachuu konkolaataa namaa keessatti namatti dhaqu
kun Mr. Aliin waan inni dalagee dhugaadha. Warra gogaa haphiiti beektanii namoonni kun ummata gogaa haphii, ummata marii hin dandeenye, ummata billiitii isaanii laaftuu takka yoo tuqan yoo masan dhiigni isaanii danfu. An dhugaa isinitti himaa yoo gogaa furdaa hin qabaanne, gogaa furdaa Oromoo keessaa nama lama qaba bal'inaan jechuudha. Namni lamaa gogaa akka ajaa'ibaa kana tikskin isa jedhamu kana jechuudha. Yookiin ammootu obsaa olii jechuudha. Nama lama arge kan qabu Daawud Ibsaatii fi Jawaar Mohaammed. Nama Daawud Ibsaa duulli irratti hin gaggeeffamin hin jiru. Oromoo dabalatee nutis waan jennutti darbannee jirra. Garuu isaa guyyaa takka nama tokkochaaf deebii kennuun argitan. No single day. That is a thick skin. Gogaa isa furdaa faranjiin thick skin jettiin. Nama waan feete ati odeessiteef dantaa siif hin qabne jechuudha. Jawaar Mohaammed narraayyuu hin falminaa dhiisaa, arrabnillee, jechillee, maqaballeessaanillee, xureessaanillee bina guutee jira eessattuu hin dabalamu bakka itti dhiisaa jedha. Garuu akkasuu ta'ee Jawaar guyyaa inni waan takka hojjate, guyyaa inni iddoo takkatti argame jibbaaf taatee jaalalaaf taatee hin beeknu, duulli isarratti gadhiifamu waan biraati. Ka itti duulullee namoota fakkaatu. Ka itti duulullee warruma harka isaa irraa nyaate. Ka itti duulullee warruma isa jalaan agoobaruma isaa jalaan maqaa argate. Ka itti duulullee warruma ajandaa isaatiin maqaa argate. So hanga dhiyoo kana wal rukuttaa miidiyaa I think faarsitee bultoota afoo biyya alaa kana diyaaspooraa kanarraa kan afoo dhaabbataa jiru. Honestly speaking ani nama 10 hin caalu amma. Nama 10 hin caalu Oromoo keessa. Yoo beektamee warra faarsitee bultoota afoo dhaabbataatiin jiran mee listii isaanii godha. Hin beektanii warri faarsitee bultoonni. Mee faarsitee bultoonni namoota isin afoo dhaabbataatiin jiran mee tarreessa. Oromoo keessaa amma nama 10 hin caalu. Dhugamatti yoo isaan dubbatanillee kan ofii hollattan albaatiin isinirra dhufu jechuun danda'ama. Kuni dhugaa jirtu jechuudha. Because hanga uleedhaan nama deemtan, hanga makiinaa namaa keessa seetanii nama hudhuudhaaf, nama ajjeesuudhaaf deemtan isin geesse jechuudha. Kanaafi nama tumtaniin, nama ajjeesuuf yaaltanii jechuudha. Abadan dhokattanii eessumattuu hin baatan. Obboleessoo dhageettaa caffe. Yakka dalaydeerta. Evidensiin guutuun sirra qabameera. Ilma namaa konkolaataa namaa keessatti meeshaa qabattee dhaqxee ilma namaa morma qaabuu jechuun in American land atiin nama amata 27 jiraate jedhamu irraa waan eegamuu miti. Namoota akkanaa kana osoo milishaa Itoophiyaa taate laal ummata Oromoo hunda dararee kan fixu jechuudha. Namni kun osoo milishaa ta'eeraati. Milishaa ganda itti dhalatee osoo ta'e gosa isaatuu dhiinti nama ganda isaa hunda isaa dheerina xiqqoo hin qaba qaama waan qabuuf xiqqoo ishii hudhee qabee hidhan nama darbu jechuudha. That is what it is jechuudha. Ummata akkanaa kanatu dimokiraasiidhaaf qabsaawa. Ummata akkanaa kanatu haqaaf qabsaawa. That is what caffee did. Oromoo hundi kana sirriitti beekuu danda'uu qabdi. Nama umriin isatti dhiyaatu nu osoo itti dhaqee wayyaa daa'ima ofii dhalee guddisuu danda'u. Akka umrii isaatiif jechuudha. Hadha yoo laalan Riyaad nama arri inni fixxeerti. Qalamaan hin dhoffanne. Arri isaa
Ijoollummaan arri irra garagaltee namni jaarsatti fakkaata. Garuu caffeen osoo dhale osoo mucaa sana kan dhalu taate akka umriin isaa ga'een kan dhalu taateeti umriin ilma isaa wal qixani ta'a. Nama kana konkolaataa isaa keessatti dhaqee yeroo sadarkaa kana hangana hammeenya hangana ganaa yaadu biltsiginnaan namoota akkamii ijaartee namoota sammuu hin qabne namoota already out of order ta'an jechuudha. Out of order namoota ta'aniin qabsoo geggeessinaa diiyaaspooraa amansiisnaa jawaarii irratti duullaa qabsaa'ota Oromoo irratti duullaa waan ilmaan Oromoo yookiin aktivistoonni Oromoo jedhan gufuutti goonee harkaa facaasnaa jedhan. Isatu amma waan mindaa ogeeyyii fayyaa fi mindaa barsiisota harkaa fashalisnee akkana goonee nuti gootota nuti jajjaboodha jedhee of dhaadata. Teen skill. Super light skill. Okay? Namoonni akka kanaa kunniin asiyum osoo bulchaa aanaa godhameeraate namni kun biyya galee osoo bulchaa aanaa godhameeraate maal ta'a namni kun bulchaa aanaa osoo godhame dhiiran jedhu durban jedhu dubartiin jedhu xiqqaan jedhu guddaan jedhu morma hudhuun isaa irraa nafu jechuudha. Hudhuun isaa irraa nafu. This is a shameless thing. Qaanyi salphina olaanaadha kun. Kufaatii dhalle biltsiginnaadhaaf kaadireen isaan ijaaranii barsiisne jedhanii ganna achitti leenjisanii karaa irra kaanii as ergan kaadiree amala hin qabne kaadiree kiisa ofii qofa laaltuudha. Ammaan gadhiyoo kana I think waraanni Israa'el irratti eegalame kuni waraanni Israa'elii kuni maal godhee jira? I think meeshaan galuu dideera jechuudha. Waraanni Israa'el irratti eegalame faannoo lubbuu airportiin dhattu airportiin isin dalagu the road is closed. The road is closed. Okay? The road is closed. Dubbiin caffee miti beekaa caffee booda waatu jira. Warra caffee ergaa jirutu jira. Warra caffee boonsee quubsee mana ofii kaayeen asii achiin deemaa konkolaataa isaaniitiin socho'a. Qeerroo Oromoo kan biyya sanaayyuu sirnaan hin beekne ka ammoo saba sanaaf murannoo qabanii rakkoon ummata sanaa isa daran isa hadoochu tumuudhaaf yaalchisuun kuni qaanyiidha. Salphinas namoonni namoota akkanaa uf jalaan deemtanis isiniifis qaanyiidha. Hawaasni miizaana mataa isaa irra isin kaaya. Hawaasni madaallii mataa isaa irra isin kaaya. Oromoo Atlaantaan akkanatti ilaalu. Atlaantaa yoo jedhan Oromiyaa xiqqoo ta'anii magaalaa guddoo Oromiyaan qabu keessaa isii tokko. Garuu yoo sadarkaa kanatti namoota amala hin qabne ofitti qabdanii ilma namaa tumsiiftan deebistanii ammallee ofitti qabdaniitiin agoowara irra keettaniitiin yoo keettan boru wanti akkanaa kun osoo isin irra gahe iddoo biraatitti isin osoo wanti akkanaa kun isin irra gahe Oromoo akkamiin komachuu dandeettu? Okay? Akkamiin yaaduu dandeettu? Isini garaa keessaniif maallaa keessan qofa yaaddan taanaani probably irraa duutan guyyaa tokko. Qabeenyi isin qabdan kun hundisaa qabeenyi isin qabdan kun hundisaa guyyaa tokko isin biraa dachii tana irratti hafee isin biraa deemtu. Qabeenya oomi horattan kanaan ummata qabeenya kanarraa horattan sanaaf mana barumsaa tokko ijaartanii kiliinika tokko ijaartanii daandii tokko tolchitanii fi waajjira tokko tolchitanii fi gaafiidha kun isiniif. Gaafiidha kun isiniif.
yeroon geesse namoonni isaanuma taaggodhe isaanuma taaggodhe so that they will get this information clearly isaan abbaan biraa namni taaggoonu jiru faarsee bulama taaggoota kana booda okay faarsee bula maal ragoota oromoo biraa wajjin maarakkat haadha gaanii akka haadha geeffataniif kez yoo dalagadha jabaadha fayyaata oromoo sooressa bar ina rakkoo irraan qabu garuu ammoo qabeenyaaf jettanii haqa ummata oromoo dhossuun hojjettoota mootummaa biyyattii sanatti qoosuun waliin dhiisnu san kez garaa keessaniif jecha san hojjettan waan ta'eef jechuudha garaadha kuni anamiti when we talk from here dhubadha laala hedduun nama namni feesbuukii irra jiru waan biyya keessatti deemaatiin jiru hanga hawaasni biyyaa namoota kana beeku hanga hawaasni biyyaa gubatu erga dubbiin kun gaarii baate hawaasni biyyaa irraa bilbileetiin odeeffannoo qabatamaan kennu fayyaa ta'a ulfaadhaa galatooma haqa ummata oromoo yoomillee taanaan garaa keessaniif jettaniitiin irraa hin dabinaa dhugaa irra jirtanii kan jedhu kumaatama as keessa biyya keessa ammoo caffiyaan si gorsa ilma namaa dhoofteemi okay ilma namaa dhoofte go to the police dheessitee dhokattee hin taayin akka nama baratee ta'e si gorsina warri si waliin jiru si gorsaa hin jiru warri si waliin jiru si gorsaa hin jiru si gorsaa hin jiru karaa gaarii irra si oofaan jiran akkuma isin abiyyiin garuma qilee karaan badii kamii jennaan kanuma irra jirtu kanaa deemi jedhamu abiyyiin maali karaan badii kamii yoo inni jedhu kanuma irra jirtu kanaa badi harkuma dhooftaniif abiyyiin afoo gadhaabattanii kuni ta'uu qaba jettanii dogongora isaa itti agarsiisu miseensuma dogongora abiyyiitti agarsiisu tokkocha nagarreen ummata maal akka sodaatan hin beeku abiyyiin akka malee sodaatu because wanti inni lammaa godhe hedduu sodaachiseera wanti inni haacaaluu irra godhan sodaachiseera wanti jawaariin irra gaggeeffame sodaachisee jira nama wanti dammaqee fa'aa jedhii abbaa duulaa fa'aa jedhii nama qumaa biyya jiru gadduu fa'aa biyyaa ba'an kanniin so wantoonni namoota irra gahe kun hedduu waan isaan sodaachiseen miseensi biyyattii sana keessaa akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam umrii isaa guutuu sodaataa bahanii paarlaamaa kaabineen isaa last minute yeroo jiini tokkoof hundi isiitu irraa dammaqxee erga biyyi hundi harkaa to'atamee beekaniin Mangistuutti dhaadachuu Mangistuu loluu akkas godhii biyya kanaan bahini asitti du'uu qabdaa maal jedhaniin isin abiyyiin dhugamatti namni abiyyiin jaalatu isinii miti isin garaa keessan jaalattanii namoota garaa jaalatu qofa ofitti qabe abiyyi ammoo warri garaa jaalattan kun trust me akkuma kitaaba inni irkaanina manbarna irkaab isa jedhe irratti barreesse qotiyyoo tokko marga jala qabii jedha kitaabni isaa amma dura irraa dubbadheen ture takka takkaan fuula isaa qotiyyoo marga jala qabaa marga kanaan fuudhaa qilee irraan baasi qilee irraan erga baastee booda qilee irraan darbii jedhe akkas goonaa jedhe isin qotiyyoo abiyyiisan jechuudha inni maal isin afoo qabaara qabeenyuma oromoo isin afoo qabee dachiinta oromooti wanti alatti ekspoortii gootanii gurgurattan ka oromooti kan dhaxxanii irra bultanii irra kaatan qabeenya oromooti maallaqaan isinii kafalama taanaan qabeenya oromooti waardiyaan isinii ramadanii isin eegataanaan mindaan qabeenya oromootiin isaaniif ramadamu konkolaataa isinii kennan taanaan dhagammoo konkolaataa yoo argattee bakka takkaa sochoosanii illee hin beekan I know that for sure I know that nama konkolaataa naa kennaa ittee itti mufatteetiin namni waan isaa dhorgateef namni namatti mufatu jechuudha amma abiyyi faati guyyaa lafa si dhorgatan guyyaa yeroo atasii deebitu oromoodhaaf akkas ta'ee isiniif jecha hidhamee isiniif jecha nama dhahee isiniif jecha booksiin nama deemee isiniif jecha konkolaataa namaa seenee nama udhee hin baastu guyyaa sana hin baastu abiyyiin jaalatta yoo taate dogongoroota abiyyi qabu dogongoroota bilxiginnaan qabdu tarreessitee kana sirreeffadhaa wanti an Habtaamuu Lamuu dinqisiifadhu maal beektanii hanga biyya alaa ture sanatti jechuudha hanga biyya galin wanti hanga biyya alaa turetti osoma cafaqu osoma gingilchu osoma mataa keessa dhadha'u osoma kolfu asii ka'ee biyya gale
hanga bitamutti jechuudha. Isin garuu asii tagaleen asillee laalle satatti jedhee stuudiyoo isaa banate waan itti kennani mana isaanii ijaarate waan barbaadu ni fudhate sana booda maal godhanni deebi'ee faarsutti eegan. Nyaatee ka'ee faarsenni nyaatee ka'ee jabaan akkas dhugaa isinitti hima walitti hin dhuftani kanaaf isinitti taphataa ramma bitaamuun alaqaan keessan gabiyya alaa amiiniin jalatti isa warra miidiyaa irra jirtu dhaggeeffadhaa. Yookaan akka dhiiraa nyaadhaa ka'aa faarsa faarsitanii biyya dhaquuf faarsitanii vaakeeshinii deemuuf faarsitanii waa argachuudhaaf kan deemtan kun bilxiginnaan isin daran beekti waan taateef wanti isin isinitti kennitu hin jiru beeka. In argattan waa takka isinitti haraama. Akkanumatti maal jedhan diyaasporaan maal jedhan isaa diyaasporaan gosa meeqa jedhan. Diyaasporaa kan jedhamu jira. Balastiraa kan jedhamu jira. Ofinjooraa kan jedhamu jira. Tokko ammoo nyaatee maali? Tokkollee jira. Diyaasporaan isa biyya alaa jiru kana. Yoo asii galtu garee gara garaa isaaniiti. Garee gara garaa ofinjoora jira. Maqaalee gara garaa itti baasan beektanii. Diyaasporaan amma asii deemee biyya alaa kanatti waliin dhahu goota ta'ee miidiyaa irraa bookkisu kun yoo biyya dhaqe asii achi socho'uu hin danda'u. Magaalaa takka jalaa eegmiyaa malee bahuu hin danda'an. Hangaasaan isinitti mee bara. Akkatti baanee gallu nutu beekaa jedhe hangaasaan. Akkatti baanee gallu nutu beekaa. Biyya keessa 4 kiiloo masaraa biyyi malee nageenyi hin jiru jedhe. Akka isin itti baatanii galtan eeggamtanii waardiyaan isinii godhame yookaan ammoo dhokattanii jimaayyuu namatu mana isinii fida boleeysoo. Mana jimaa dhokattanii seentan this is what you guys do yoo biyya deemtan. Kabajammaan isin hawaasa bal'aa keessa seentanii hawaasa teessiftanii akka amma hangaasaan faati yeroo jalqabaa gootisan mariisistan jira. Jira. Hin jiru. There is nothing. Guyyaa takka yoo ijoollee kashalabbee amma ndoomi ijoollee makashalabbee akka gatiin qabne tan kaleessa jawaarfaatii fi baqqalaa garbaafaati iskuula irraa kafalaatiin barsiisaa baatee amma faaruudhaan magaalaa irra deemtu sanatu ijoollee asii dhaqxu amma simachuu eegale. Simatanii ammoo expose isin godhu. Rakkoon diyaaspooraadhaa maali? Asii ni galtan osoo aangawaa mootummaa jabaan isin simatee waan gaarii. Jabaan osoo isin simate. Isin simatee waan jiru isin garsiisee yoo amantan fudhattanii yookaan itti dhiistanii faarsuu isin barbaachisu by the way. Nama meeqa dhabne asii galeetiin watakka osoo hin faarsin hojii keessa jiru. Watakka faarsaa kan hin jirre hojii isaaniiti, bisooma isaaniiti, waan argatan advanteejii isaaniitti fayyadamanii jechuudha. Hedduu jira. Warri jijjiirama qabatamaan fide warra san. Warri miidiyaa irraa iyyitu sunni noo. Abiyyi akkas ta'ee. Kudhan sheer kudhan laayivii warri seenu kun garuu warra achitti illee bakka hin qabne gatii hin qabne booda guyyaa abiyyi akkatti si faarse agarsiitee akkatti difeendi si goode agartee akkamitti akka jawaariin qaanessin agartee akkamitti akka lammatti duulle agartee akkamitti akka barsiisota hamilee cabsine agartee ogeeyyii fayyaa yoo isin jettan osaa baalagoota. Nuti ogeeyyii fayyaa maallaqa dhabne biyyattiin hiyyeettii taatee fi ikonomiin nu harkatti caccabeedhaafi malee ogeeyyii fayyaa kenna mindaa yoo isaan ga'ee beeka. Maali wanti isin dhageeffanneetiin isintu nurraa deebisee nuti wal ga'ii waliin qabeetiin mataa keessatu mee ofirraa deebisee isiniin jedhaa biyyi guyyaa tokko. Trust me. Amma maal jedhee dhageenyaan gadi yoo ani aangoo ofii kiyyaa qabadhe malee qabsoo Oromootiifuu kireeditiin inni kennan jiru. Waan biraa dhiisaa qabsoo Oromootiifuu aangoo kana qabachuudhaaf kireeditiin Abiyyi kenne hin jiru. Isa guyyaa biraa takka takkaan Abiyyi maal jedhee wal ga'ii amma dabre kana irratti itti irra deddeebiin. Kanaaf dhimma hedduun booyina amma caffee godhate gootu yakka dalayde deemiftan seera bira dhaqii seeraan manan taa'in dhokatin illee don't hide yourself maal abbo qaanyiidhaami gootni yeroo nama dha'u goota ta'ee
yeroo biroo ammootu mana keessatti dhokachuun maaliif? Maali kan abbil bilu kun? Hello? Hello? Hello, is this Abdulrazak? Who is this? Hi, Abdulrazak. This is just Kevin with Wolf River Veteran. I cannot talk right now. All right. So, kanaaf dhugaa si hima gorsi akka obboleessa tokkootti ansiif qabu ifaajee Oromoo bira xiqqoollee taatu hin qabda galatas ni qabda garuu dhumarratti beektaa akka qamalee san taate qamaleen guyyaa guutuu salaataa ooltee galgala fincaaniin fuula dhiqattii san taate amma wanti si gorsu ani wanti si gorsu gadi bahiiti bakka seeraa san dhaqiiti himannaan irra banamee jira nan balleesse badiitiyya akkam na gootu jedhii kana optioniin ati qabdu isa kana qofa because this is assault waa godhanii dhiyeessuun ammoo hit and run becoming fugitive taatee ganaa barbaadamuu irra fugitive Ali jedhaniitiin akkasii barbaadan hin barbaannu maqaan sun ilma Oromootiif akka laatamu hin barbaannu hammeenya hin qabnu but you are si hammeenya Oromootaaf qabu hammeenya nuuf qabu hammeenya nama dhugaa Oromootiif dhaabbateef qabu si so you better clear yourself. It's a crime what you did. Yakka wanta dalayde yakka kanarra uf qulqulleessi. Wanta ati qulqulleessu hin jirtu yakkicha fudhattee badiin tiyya tana dhugaadhaan balleessee hin jira. Mootummaan Ameerikaa dhiifama naaf haa godhu. Riyaadilleen dhiifama naa godhii jettee koortii daanyichachillee daanyicheesaallee miila jala kuftee kadhatte malee. This is big issue. Waan guddaadha. Waan guddaa akka salphatti ilaalin. It will be bad for you. I don't see anything good in it. Waan gaarii keessatti hin arguudha. Waan gaarii keessatti waan hin agarreefi gorsi ani sii qabu akka obboleessa tokkootti tokko dur caffeen maaliin beekamaa naman dhagahu annaman dhagahu ofitti beekaadha ofitti akkasin amma garuu nama si oofaar gara si oofaar kiisa keettu si oofaa jira dur Oromoon sammuu keettu si oofasiin jechuu danda'a but not now waan taate hin beeknu garuu wanti arginee jira wanti irraa dubbannees jira wanti nuti agarre sen kan biraa yoo rakkoon si bira jiraat yoo rakkoo biraa qabaat situ ofitti beekasan yeroo baay'ee hawaasni Harargee waan tokko jedha nama tokko yoo dadhaban ibalu maraataadhaa jedhanii gadhiisu. Ibalu maraataadhaa jedhamaa maraataa ammoo abbatu hidhata. Maraataa abbatu hidhata yoo maraata ka jennuun taate. Kanaan ala ilma namaa cadhisanii dhahanii dhokachuun maali? Eega dhokachuun kan oollee seera jalaa dhokachuun kan oollee akka dhiiraa nama dhahanii akka sodaattutti dhokachuun maaf barbaachisedha. Dhoofti you got into accident. Konkolaataa osoo deemtu yoo itti buute if you hit and run that's a big crime. It's a felony. Kuni feloniidha. Yakka guddaadha. Hit and run. Nama tumtee poolisni hanga dhufutti iddoo sana dhaabbattee osoo haqa qabaatte osoo dhugaa qabaatte iddoo sana dhaabbattee eegda poolisa. You run away. Abbaan fuudhee illee siin deemu namni fuudhee achiin siin deeme suni siif yaade ta'e sitti yaade ta'e hin beeknu. I don't know who that person is. Garuu jidduu keessan seenee namni sin dhaabeera. Balaan biraa akka hin dhufne namni jidduu keessan seenuu waan tokko garuu akka ati dheessiteetiin baddu achi godhuun sirrii miti. But if you run by yourself moojika onneen hanga yoo nama utaalanii nama dhahanii san yeroo seera afoo dhaabbatan hanqatti taanaaniin waan manni hidhaa qabu argi. Manni hidhaa Jawaar Faatee har'a irratti duultu kun kan guyyaa 40
ummata oromootiif jedhee nyaata agabuu jiraate agabuu jiraachuun Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mohaammed faati qofti cubbuun sadii qofti oromoo ni galaafatti waan biraa dhiisaati cubbummaan sun qofti oromoo ni galaafatti okay ati cubbuu sanaafuu bareeduu dadhabde hadhasi dhaqqabuuf deemti ka manniidha Ameerikaa immoo dhukkuba garagaraa qaba beekan it's not easy manniidha Ameerikaa is not easy it's not easy akka salphaa miti manniidha Ameerikaa akka salphaa miti rabbiin ilma namaan seensisinii jedhamee bakka irraa lagatamudha bakka irraa kakatamudha bakka irraa uf eeganidha garuu yakki akkanaa kun it's dadhamuun afaan jiru akkan argutti dheessaa jirtaa dhokataa jirtaa dhokattee ni teettaa probably next stepping kan ta'e wanta ati yaaddullee hin beekamu nobody knows what is in your mind nobody knows engadda namicha asitti senetaroota ajjeese hanga namni sun qabamutti siitileen naannawa sanaa laak ta'anii turan namni akka manaan baane dhoorgamee ture olii gad akkan sochoone dhoorgamee ture for the safety of the society so namoonni ati diina godhattee kaleessa fira waliin jettu kaleessa waliin nyaattee dhudde hadha mootummaan Itoophiyaa si bitee diina godhatte kuni eessa si geessuu danda'udha barreeffama isin dadhabdan anatu dubbisa Oma I know what it says akka namni hedduun hin dubbisne kun akkaataa warri waa dubbisuu danda'u hidhee itti barreessu nama hedduuf hin galu barreeffama koodiidha kun this is a code you have no idea I know this person koodiidha ani hunda isaa dubbiseera naaf galee jira maaliif barreessitoori jetteen koodii baradhaa computerri kun koodiin barreeffama I got the code I know that I read it fakkeenyaaf barreeffama lammaffaa kan dhumaa irraa maal jedha dhugaa kee tabtu razzaaq jedha ka lammaffaa sayyoo laaltan amma ka eenyu namni Jibril ka asiyol dhugaa kee tabtu razzaaq jedha we know the code nobody reads wantoota kana namni hedduun isaa dantaan qabdanii hin dubbistanii barsiisonni qajeelloo dubbisu warri koodii beeku ni dubbisu don't worry sirriitti dubbisi asiifis boru si fayyada koodiin akkanaa kunniin kanaafi fugitive hin ta'inii obboleessoo deemu poolis xaabiyaa dhaqii riippoorti godhi riippoortii sana ofirraan achi booda mucaa wajjin fixachuu dandeetta hamtuu kee oromoon qaban jiru garuu waan dalagdu irraa barachuu qabdaadha light skin ta'uu kan kee irraa barachuu qabdaadha light skin mucaan kiyya nadhee jettee mucaa kan kee dhoofta taanaanin you are in jail mucaan kee nadhee jettee mucaa kiyyatu na arrabse jettee dhooftee madeessita taanaan you will be in jail child abuse dhaan himamta this is America but Ethiopia osoo taate tiqaxaqqaxaallee ndafallak lubbuu namaallee maal milisha atam osoo milishaa Ethiopia taate nama sa ajjeestu namni si gaafatu hin jiru seerri si gaafatu hin jiru because seerri ka eenyuuti abbaan biyyaa eenyu faarsee bulaadha biyyi ta faarsee bulaati Ethiopia osoo taate kun watakkaa miti achittuu biraan deemtatu hangasuu gootee hin deemtu bira because milishaan biyyattii sanaa akkaataan isaan ummata itti godhaa jiran fakkeenyi ati nutti garsiiste waan yeroo Itoophiyaadhaatti milishaan Oromoo irratti garsiisu nu garsiiste that's what you showed us wanti ati goote sani caffe nama konkolaataa keessa dhattee morma qabdee makiinaa keessaa yoo gadi fuutu
irran deema oguu jettu ajjeesuudhaaf yaadudha. It is very terrible. You should not hide yourself. Ugasitti maan. Hiding godin. Yoo koortii dhatte, please yookaan nu yaamin. Namoota biroollee yaamin. Nutu ragaasii ba'a. Ati nama gaariidha. Caffeenni dogongoree jettee ijoollee aktivistoota akkasii beekan hunda isaaniitu yaamadhuudha koortiillee guyyaa dhattu. Ammoo nan dhiisin an ragaasii ba'a. Nama gaarii akka taate, hammeenya akka hin qabne, probably emotionitu ol si fuudhee seera Ameerikaa si wallaalchisee Ameerikaa dhiistee Itoophiyaa waan jiru itti fakkaatee akkas godhe malee namni kun nama waggaa 30 biyya kana jiraate seera biyya kanaa hin beeku jennee si ragaasii ba'a. Dhugaasitti maa. We will defend you, don't worry. We will defend you. Abshir. Abshir. Garuu what matters ati seeraaf of qopheessitee dhattee seeraan barii kana balleessee jiru. Wakkachuu hin dandeettu because camera is clear, the video is clear. Videoon guyyaa seera bada dhaqe, I will release the video, honestly speaking. I will release the video. We have the video. Video tokkoo miti afur qaba. Kalaayibii sana immoo uummanni Oromoos argee jira. Okay? We have all the videos, all the evidence. Because guyyaa tokko wanti tokko ta'e taanaan eessumattu jechuudha. Ijoollee aktivistoota irra wanti tokko ta'e taanaanin because yoo har'a sirnaan hin fixan warroonni miidiyaa irra teettaniitiin dhaadannoo hanga ammaa gaggeessaa turtan torbaan dabalee gaggeessaatiin turtan we are not gonna let that. We will submit to the court. Nulle. Why? Networkii kanatu jira. Ummata aktivizimii yookiin ammootu namoota dimokiraasii ummata isaaniitiif haqa ummata isaaniitiif falmatan ukkaamsuudhaa fi miidhuu barbaadan 1, 2, 3, 4 jennee tarreessina. Then waltajjii irratti namni walitti dhufee abbaan ofirraa deeffata. Garuu ammoo achis hin geessinu miti. Ijoollee gadhee jalaa bahe ammas. Gadhee jalaa bahe. Biltsiginnaan hadhi dhuftee looyera siin kadhaftu beek. Biltsiginnaa is not going to hire a lawyer for you. Ana jala sarari beek. Kuma siin qabdu biltsiginnaan. Ufii keetii amma maaltu waliin rakkata. Namoota qabeenya qaban, namoota waa hundumaa siif ta'an jaratu si wajjin rakkata. Daaratu si wajjin rakkata. Trust me. Maaf achi keessa of natta. Maaf achi keessa of natta. Why? Silaa osoo namni biraatu balleesse lakki kuni nurraan eeggamu. Nuti mootummaa biyya bulchu, mootummaa Dr. Abiy Ahmed, mootummaa badhaadhinaa warra deeggaru, warri deeggaru kun keessattuu warri biyya alaa jirru guddinni qaroominni dimokiraasiin maal akka ta'e ni garsiisnaa osoo nu dhahanii iyyuu osoo kanaa nu kabalaasanii kanatti garsiisnee biraa deemne seeraan haqa kenna barbaadanna jechuu qabdaa ture. But instead, what you did is completely unacceptable. Dhugamatti manguddoon Oromoo waan namni kun dalage sirriidha jettanii accept gootanii deemtan taanaan I am so sorry. Waggoonni 20, 30, 40 Ameerikaa keessa jiraatte kun bilaash bade jechuudha. Bilaash bade. Namni nama biraa dargaggeessa biraa dirree irratti akkas godhu ani hin beeku osoo waggaa dheeraa waliin jiraatte ijoolleen kun maal akka godhuu ni danda'u. A shame. Kanaaf karatti deebi'u obboleessoo. Hamma feete dhiira yoo taatan siyaasaa falmaa. Amma yeroo dabre siyaasaadhaan dadhabanii maaliin dadhabanii kanaan nu dhufanidha. No. Siyaasaadhaan namni isin dadhabuu miti tikseen horii keessaa gad isin teessisti. Nama tokkocha qofa haqa Oromoo kan beeku yoo isin ergine tokkocha sanaaf deebii deebisuu hin dandeettan. Deebii deebisuu hin dandeettan. Uf ol guddisuudhaaf, uf ol harkisuudhaaf jecha eenyuun qabdan. Tani korbeessa hoolaa san taatani. Mammaaksa Oromoo tokkotu I think sirnaan isin hin galin na fakkaata. Mammaaksa Oromoo tokko maal godha beektanii warra faarsee buloota kana sirriitti isaaniif haa galu. Re'ootaa fi hoolotatu lafti itti dhiiteeti muka gubbaa koran. Muka gubbaa koranii bulanii muka hoolonni gubbaa bulan yookiin re'oonni gubbaa bulan kana irra jala isaa ammoo halkan waraabessi kunniini waraabessi bosonaa leenca dabalatee waraabessa dabalatee qeerransa dabalatee yeeyyii dabalatee jeedalas dabalatee hundi isaaniitu walgahii achi jala ta'an.
walgayii achi jala ta'anii jennaani halkan osoma jarri walgayii achi jala teettu hirribni fudhateen hoolaa tokkocha. Hoolaa hirribni fudhatee re'een gadi ilaalti. Hoolaa hirribni fudhatee re'ee hoolattiin tun maal taate dib achirraa hogguu jettu walakkaa isaaniititti kufte walakkaa waraabessaa leencaa qabdaa aabboo guddaa qabi jetteen qabdaa aabboo guddaa qabi gubbaadha re'een hogguu jettu waa marti isaatiinuu hoolatu leencaa hoolatu waa hundaa yoo ta'e girri jedhanidha. Qabdaa Jawaariin nurraa qabaa isiniin jedhan we know that. Leenca jijjiirama fiduu danda'u riikardii qabu nurraa qabaa. Akkaataan isin ittiin qabdan hawaasa Oromootiif Jawaarii wal dhoofsisuudha. Qophiilee kitaabaa isaa akkuma Keeniyaatti fashalsiisna achiba Atlaantaatti hin fashalsiisan. Let me tell you that now. Ani uummanni Oromoo Atlaantaa gaafii kana seena isin gaafata beeka. Guyyaa Jawaar Mohammed kitaaba eebbisiifachuudhaaf Atlaantaa isinitti dhufe wanti isin warri achi dura guyyaa Baqqalaa Garbaa wajjin simattan galata guddaa gootanii fi fardaaf gaachenaan koofiyaa kaawboyisii san irra keettaniin guyyaa kitaaba eebbaa hin gaabbu ammoo waan isin gootan we know that warruma keessattu nu himee warra Atlaantaattu warri achi dhaqee nu himeera kana kan dalage eenyure sima fa'a isi boolli ati namaaf qotte boolla takka namaaf hin qotinii jedhama obboleesso maal taata abbaa itti seenu hin beektu. You dig the hole for Jawar Mohammed, now you got into it. Keessa bay. Hammeenya kan keen qabnu keessa bay. Keessa bay akka dhiiraa bayka ol. I'm sorry dhiirti bara. I'm sorry dhiifama cubbuun na qabdee jirti. Dharaan nama kanatti duule waan hin beekne nama kanatti duulaa ture. Fakkeenyaaf wantoota ati kaastu keessa waan tokko. Waa'ee mana OMN kan jedhu. Si'ii achi jiruu miti nu'uun warri as jirruyyuu dhugaa dubbachuudhaaf keessa mana sanaa maaf gurgurtanii jedhaa turre. Garuu let me ask you a question. Manni sun bitamee waggaa tokko akkana caalaan turre. Manni sun bitamee waggaa tokko caalaan turre warri morgeeji Ameerikaa beektanaa beeyu. Manni suni fuul kafalamee bitame moo guyyaa jalqabaa looniidhaan bitame moo maalii wanta ati beeksisaa beektu tokko illee hin jiru. Siiniti warri Minnesota jiru hin beeknu. Liqiin bitame hangi takka irraa kafalamee bitame warra OMN keessa jiru san qofatu beeka. Jarri hanga gadi bahanii miidiyaatti dubbatanitti you cannot simply leak. Leak gochuu hin dandeettu. Kijibuus hin danda'amu. Rabbiilleetti nama gaafata waan ta'eef jechuudha. Ani mana kana amma keessan agartan kana 2023 bite. Amma har'a yoo gurgure wanta asirra jiru guutuun kiyya jechuudha miti. Jawar Mohammed yookiin OMN kan gurgure Jawar illee miti. OMN boordiin bula by the way. Boordiin bula. OMN boordiidhaan bulu. Qabeenyi isaa yoo gurgurame Jawar ammoo yeroo qabeenyi sun gurguramu boordiyyuu gadhiiseera. Girmaa guutamaati director illee. Yeroo wanti sun gurguramu. Eega gurguramee booda. Look. Boordiin akkam godhedhamee boordicha gaafachuun barbaachisaadha. Boordiin sun qabeenyi kitaaba manni suni Oromoo hunda gaafachuu danda'a. Garuu Jawaarii miti. Jawaar is not gonna be responsible for that. The board is responsible rather. The board, the director of OMN maallaqan achirraa gurgurteen accounting director hoogganu gala. Malee boordii miti ka hoogganu. Director mindaa barreessa. Waan ta'u ta'a bayii hunda kabar godha. Akkam gootaniidha. Akkam gootan. Fuudhamee kiisa dhuunfaa Jawaarii seenee. Caffeen isii tana maallaqni kun isii tana maallaqni kun maallaqni ati fuudhu kun kiisa Jawaarii seenuu wanta irraa beektu jira. Beekta taana waliin nyaattee. Nuti hin beeknu garuu. Maallaqni sun hanga an beekutti hanga nuti bannutti boordii OMN akkaawuntii OMN galee. Ati garuu maqaa kana namaa nyaachuuf jecha waan amantiin teennallee jibbitu. Maqama namaa xureessuudhaaf jecha wanta ati goote maali? Kanas isa akkasiin nyaatee jettee odeessita.
damee tokkummaati moo girmaa tokkummaati? Damee tokkummaa argeen beeku. Girmaa tokkummaa beeka. Yoo maqaa jijjiirattanis hin beeku. Kuni sirriitti ilaaluu barbaachisaadha. Not only that, guyyaa dheengadda waa'ee jimaa ka'e, I'm waiting for the response. Ijoolleen takka dhufaniiti baaltook irratti maal jedhan? Jimaa Harargeedhaa asumaan assaamanti kennaaf. Jimaa Harargeedhaa namni gurgurataa jiru Jawaar Mohammadii jedhan. Beektannaan hin beekuu jedhan waan irraa beeku tokkollee waan hin jirreef jechuudha. Then evidence keessan fidaa jedheen almost over a week. I need that evidence. Qorannoo gama kiyyaa gaggeesseen jira. Qorannoo maqa xureessummaa yeroo rakkoon Oromoo tokko kana beektanii. Yoo nama tokko isiniif hin taane maqaan isin itti fiddan wanti isin hin goone hin jiru. Udaan isin namatti hin laaqne hin jiru. Udaan. Warra kaleessa faannoof harka dhahaa turtantu hadha Jawaarii mana warra gumaa seenee jettan. Kaleessa warra gumaa warra faarsaa ture keessaa tokko warra hadha Jawaar mana gumaa seenteettan kanaa. Maaltu mana Jawaarii mana gumaa seensee wanti irraa beektan hin jiru. Faannoo ta'ee hidhatee lolaa jira. Olola keessanii kun. Xalahaa amma Jaafar Alii Faati fa'a hoogganaa goone faannoo jedhe. Jaafar Alii Faati summiidha. Dhugaa walitti himna. Nama sammuun isaa umrii kana keessatti dargaggeessa isaa gadi irratti jechuudha. Akkuma amma caffee mucaa kan tume Jaafar Alii jechuun nama umriin isaa turaati. Hihit 60 dhaheera yoo ta'an amma namni sun 60 gadi miti. Garuu dargaggeessa amata 30 akka inni ol hin guddan, akka inni ol hin baane, akka inni hin jabaan ganama galgala tiimaa fi maal ijaartanii irra duultan kun yoo azaaba ittiin galtan malee jannanni kanaan argattan hin jiru beeka. The end goal is what? Azabamu. I know that namni amantii asii achi dhaatu azabaaf jannanni isaaf galte jedhee yaadu. Haqni isaaf gala jedhee yaadu. Dhugaan isaaf galte jedhee yaadu. Warri maqaa keessaniin hin barreessine yoo suuraa keessan naa ergaa. You can come and discuss. Guyyaa isinii qaba. Guyyaa waa'ee faannootiin hindoon bal'inaan. Waan Oromoon irra walii galuu qabnu irratti mariin qabanu marii sagantaa qabeera namoota tan achi rakkoota garuu Jawaarii kan faannoo faarse namoonni faannoo mana gumaa seenettan moo Jawaar faannoon irraa Oromoon gumaa hin qabu faannoon qulqulluudhaa isiniin jedhe manni inni seenee mana kam mana kam media irratti marii media irratti what are you going to do at fakkeenya sin gaafadhaan kotta gumaa mana gumaa yogguu jedhani gumaan yoo lubbuun namaa badde gosa Oromoo lama jidduutti illee ni galti gosa Oromoo lama jidduutti gumaan ni galti yeroo gumaan galtu gosti sun ni lamaan yoo gumaa wal himattee jechuun akka seeraatti seera qaba akkaataan itti himatan garuu diina irraa ammoo gumaayyuu nyaatani diina irraa gumaayyuu wanti jedhamu hin jiru. Dhageeffadha. Diina irraa gumaadhaayyuu wanti jedhamu hin jiru. Diina irraa dhiigatu kafalama. Isiniif haa galu. Yes, guyyaa kan qophaa'e mata dureen nadhaa miti. Mata dureen dhimma faannoodha. Poosti godhee jira. Yaada kan kee barreessi keessaan naa barreessi si affeera. Hin qabda. Hangammaa yaada nama sadiitu na gaheera. Namni sadii na gaheera. Hanga nama 5 barbaada. Marii guyyaa tokkootiif jechuudha. Dhimma faannoo irratti. Oromoon faannoo irratti ejjennoo maal qaba? Garuu dhimma faannoo fuuteetiin yeroo Jawaariif kennitan yeroo kana bar osoo duubni keessan qoratame yookaan eessuma qabdan keessa yookaan girlfriend keessaa qabdan yookaan biizinasa waliin dalagataa jirtan akkuma gurbaa amma asii achi wixxifatu kana jechuudha. Biizinasa yookaan mana isaanii seentanii warri ganamaa galgala nyaataa dhuddoo mana Amaaraati nyaatu isin ta'a. Dhugaa walitti mina dhageeffadha. Bishaan mana isaanii dhugaa, hoteela isaanii nyaattanii, konkolaataa isaaniitiin socho'aa, sirba isaanii dhageeffachaa, lakkii jarri kun warra gumaatii jechuun keessan gumaa miti warra dhiigaati jarri. Dhiigni dhiigaan kafalama. Gumaan akka aadaa Oromooti baradhaa asumaan xiqqoo waatiin namni hin beeku na fakkaate. Gumaan kan kafalamu dhiigni dhiigaan deebi'aadha alagaan
maali kaasaa jettanii ka amma feerri mootummaa odeessu kun waan biraati. Garuu akka sirna aadaa Oromootti gumaa hin nyaattu diinarra. Warra gumaatillee miti jarri. Warra dhiigaati. Diina jarri. Diina jarri. Diinarraa gumaa hin nyaannu. Ilma Oromoo alagaanyaa ajjeese taanaan gumaa nyaattu baradhame. Barad keessa hin beektani aadaa Oromoodha. Rakkoon keessan kana hin beektan aadaa Oromoodha. Hin nyaatu Oromoon gosa Oromoo hin taaneen ala bahee Oromoon dhiigaan deebisa. In nyaatamu gumaan gosa Oromoo lama jidduutti. Maatii tokko jidduutti miti beeka. Gumaan gosa Oromoo keessa jirtu gosa garagaraa jidduutti. Tuulama keessatti gosootatu jira. Gosa tokkoo fi gosa biroo jalatti. Tuulama keessatti ilmi gosa tokkoo ilma gosa biraa ajjeese. Gumaan hin nyaatamu. Garuu ilmi gosa tokkoo maatii tokko keessa wal ajjeese gumaan nyaate taanaan ummanni sun aadaan Abashaa mo'atteerti jechuudha. Waan bahutu jira. Takka tartaan abbootii gadaa gaafadha. Kuni seenaa Oromoo sirriitti haa beeknu. Jarri kun nuufi faannooni nuufi diina. Diina. Ilmi Oromoo lamaa wal nyaattu wal ajjeeftu waliif diinaa miti. Amma warri siyaasaa diina jedhee sammuu ilma namaa dhiqee dhaloota kana balleessaa jira. Diinaa miti. Anaaf abiyyi walii diinaa miti. Abiyyi anaaf diinaa miti. Jala sararraa beekaa. Yeroon keessa jedhan. Diinummaa hin qabu ana biyyiin. Caffeen diinummaa wayituu hin qabnu. Wal dhabbitu jira. Wal dhabbii ilmaan abbaa tokkooti. Ilmaan abbaa tokkoo wal dhabdee mee hubadhaa waan kana waan akka sirriitti baradhaa. Yoo carraa kanaan Oromoon hin baranne rakkoo keessa dhaloonni boruyyuu waan biroo keessa noqa jechuudha. Ilmaan abbaa tokkoo Mr. X ijoollee lama yoo qabaate ijoolleen lamaan takka daangaa lafaa irratti ta'uu danda'a. Dhaa wal gootee wal ajjeestaa jennu. Guma nyaatamaa. Guma nyaatamaa. Isi because wanti namni tokko kaasu nama biroo barsiisuudhaaf na gargaara. Namni biroo dhaloonni biroo viidiyoo kana iddoolee akkanaa kanniin muraati Oromoon gumaa ilmaan abbaa tokkoo jidduutti hin nyaatu. Ilmaan gosa takkaayyuu taanaaniin no. Gosa. Gosti takka gumaa waliin fixatti. Onkwaan gosa takkaa miti. Gosti ollaa galtuuyyuu amma zamana kana laaqamee mootummaa ka shalabbee kana jalatti wal nyaachuu gumaa wal nyaachuu eegala malee gosa gumaa waliin nyaannetu jira. Gostummaan lama ollaa waliin galan yoo galteen takka keessattuu gosti xixiqqoon jechuudha. Gosti lakkoofsa isaanii akka tasaa ta'e lakkoofsaan xiqqaa gumaa walirraa nyaatan. Walitti heddummaatanii gumaa isaanii galtuuyyuu ofirraa baasu. Kana sirriitti beeka. Mana gumaa dhaqee warri jedhamu kun afaaniif namni yoo godhu sirna gadaa keessa jiraahi. Kan jedhu laalladha. In jiru. Garuu abiyyiin ol faannoo ka faarsanii jira. Abiyyiin ol jaartii faannoo of jalaa ka qabu ni jira. Where is the meaning of it? Mee eessa mee compare abiyyii fi jawaariin hayyee eenyutu mana gumaa seena? Gumaayyuu kan jettan taatan ani guman jedhu mana diinaatii jedhaan. Abiyyiif soddaadha. Soddaan abiyyiif amma diina jettani moo mana gumaa jettanii amma abiyyi soddaa isaarraa amma gumaa isinii kafalaa? Isi beekumsa dhabuun aadaa Oromoo kana beektanii aadaan Habashaa kun in particular amma amantiilee qeesonni amantii ortodoksii kana yoo fudhanne amma irra guddaan qeesiin Oromoo reef lafaa dhufaara. Kan dur Oromoo iyyuu ta'ee maqaa qeesiitiin jiru Wallagga irraa Protestaantii waan ta'aniif achi keessa hin jiranii garuu gara lafa Arsii kana keessa yoo agartan maaltu yeroo jettan dhugaan jiru amantii Amaaraa kana sharchii waliin qabaniiti aadaa Amaaraa kana nuffe'anii aadaa Oromoo dhabamsiisaniiti ilmaan Oromoo mana sharchii yoo dhaqan wanti isaan baratan kanuma. Even in mosques masgiida yoo dhaqan ama masgiida naannoo Amaaraa yoo dhaqan wanta ati barattu meeli aadamaa naannoo Amaarummaa san sitti fe'uudhaaf yoo taate malee dhugaa jirtuu miti kan barattu. Dhugaa jirtuu miti kan barattu. Ani hiriyoota koo wajjin yeroo barataa kolleejjii ture I have been everywhere. Dhaqee jira charchii isaaniitu. Charchii Pheenxeellee charchii Ortodoksii illee dhaqeera.
Churchiin ortodoksii yoo eegalu maaliin eegalan yoo jettan warra ortodoksii keessa jirtan hin beektan dhaqee ilaalee biraalite. Guyyaa tokkollee kophaa kiyya jira akkuma har'a ramadameen ijoolleen pheenxeetii hiriyoonni koo fuudhanii charchii isaanii naan seenan ani taa'aa jirre waan godhatan. Garuu hordofaan ture maal jedhu akkam ta'u maaliin jalqaban charchii ortodoksii yooma du'aayii jalqaban yooma takka jedhanii jalqaban maaliin jalqaban? Itoophiyaa baandiraa adallan. Rabbiin miti bara. Itoophiyaa baandiraa no. የአማራን የበላይነት የአንድን ካልቸር የበላይነት የአንድን ቋንቋ የበላይነት ኦሮሞ ለመምራት አልተፈጠረም። ጋላ ሻንቅላ ማል ቄስ አይሆን አይችልም። አንገ ጀዱ የዳዊ ማልኩኒ ጀረከኝ ይላል አዳ ሰንጀለት ወንቶ ጠቀሲ ናኖ ለፋም አማር ይረት ኡፍቱ ለከነ ከሰት ጉደንታናን ዲባንዱ ከሰ ጅራ ሱታን ሴና ኦሮሞ ቆረዳ ከሰባ whoever ቆረዳ ከሰባ I know how difficult it is. I know how difficult it is. Research you got out that. Kanara kanafi Joleni Jawari Jima Gurgurat Ajira Jetansun Ragakesan Fida. Fida Ragakesan. Nani gara Yawan Kulefat. Garu is in also they been again. Is in Raga also Barbane. I don't want to say anything. I don't want to say. I don't want to say anything. Ragana ni barbada mo fuus evidence ilang barbada. Network isa takka ng barbada. Network isa takka register gone networking kan kekana jawar kisa bay jenna. Yo haka kabatan jechu. Yo haka kabachu batta mo isini debya. Isini debya. Falfala wante jechu. Makaballis sa wante jechu. Makaballis mo gari ni tilman oromo jechu. Kana sirriitti badha kanarra kana fe an ijoolleen yeroo baay'ee oromoon keessoo isaa dhiisee keessoo biroo irratti rakkanna I know that warri biyya keessa jirtan waa'ee biyya keessanii dubbachuun isin ulfaata waa'ee biyya keessanii dubbachuu waan hin dandeenyeefi waa'ee obboleessoo Ayalo Mokonin. I want to bring the evidence to me. Kijib am makkana jedhan kana miti. Bring the evidence. Evidence. Takkan fidi. Maddarra saakate hanga gabaa inni itti gurguratutti naa fidi. Ya, kanaana la kijiba dhiisa. Kanaana la kijiba. Xiqqoo mallee qaanama ammas guuma qaanama balleessitan qaanyi godha. Xiqqoo mallee. Yo ati waliin gurguraa jiraat I will say that Ayalo Mokonnin namni jedhamu anatu jimaa waliin gurgura eessarraa kaasteen keessa akka geessitu naa himta I will give you time to explain the detail guyyaa ati sana goote yes siin jedha jawaariin illee si afoos fidee jawaar kana goote kana evidence kan keetiye kanaan ala duulli isin godhaa jirtan duulli faarsee bulaan godhaa jiru Jawarin daran strong godhaa deemtu malee wanta isin irraa buustan hin jiru. Oromoonni dhugaa isaa akkuma argaa deemaniin daran isa jaalataa deeman malee garaa buufatan jenna. By the way ummanni Oromoodhaa isii faarsee bultoota isii waan gootu hin beeyne asii achi wixxifattutanniiniin alatti har'allee jaalalli ummanni Oromoodhaa Jawaar Mohammadii fi biyyarraa qabu you have no idea. Hadallee hayyuun akka Jawaar Mohammad diaspora bakka takkatti fiduu danda'u diaspora walitti qabuu danda'u mariisisuu danda'u yoo inni marii qopheesse mootummaan illee fincaa'uu fi afaan banee Jawaar takka maal jedhee dhageeffatu isa qofaadha guyyaa namni 15 dhiyaateetiin miidiyaa irratti marii mari'atan sana hundi keessanuyyuu hoolonni irraa biltsiginnaan facaaste dabalattee jechuudha wanti isin dhageeffataa turtan maali? Jawaar Mohammad qofa. Ajaa'iba rabbiiti bara. Isuma qofa dhageeffatani. Namni biraa maal jedhee osoo jedhanii hin beektan.
wanti isin irraa beektan hin jiru. So kana sirriitti hubadhaa irra deddeebinee hanga isinii galutti silaa walakkaan isii faarsee bulaan manni barumsaatu mataa irratti ijaaramuuf hin galuuf garaa isaanii qofa yaadan waan ta'eef akka harreessanii harreeniin gara tokkoon marga dura qabaa gara tokkoon uleen duufaan garafaa yoo deemte malee bakka abbaan barbaadu sana yeroon siin geessitu waa qoonqoo sitti kennaa duubaanis garafaa isiniin deemnu malee hin taane yaa dhugaan jirtu kan light skin ummata sammuu hin qabne ummata Ameerikaa keessatti nama mana qabeenya isaa keessa taa'u dhaqeetiin booksiidhaan dha'uu fi hudhee ajjeesuudhaaf deemu. Is a shamest qaanyi kaadirii biyyaatiin garaagarummaan inni qabu maali waggaa 30 as biyya kana jiraatanii namni kun. There is an America. Gan akka kaadirii biyyaatti yookiin akka milishaa gandaatti yaadu. Shame. Isi jala saalfanne dhugaasti. Isin jalatti saalfanne. Ittisa warri nama arrabsituun arraba malee waan biraan barsiisne bilchaginnaan. Haasawa Abiyyi yoo dhageettan walakkaadhaa ol arraba hayyootaati. Walakkaadhaa ol. Fakkeenya wanta akkasitti ta'amu maal jedhame hin faarsiti ijoolleen jara keenya haasawni nu isaanii galee natti hin fakkaatu. Haasawni nu isaanii galee natti hin fakkaatu garuu ni faala. Abiyyi waan inni jedha dhageettanii አስተማሪ አይሸፍትም ጀ አስተማሪ የሸፈተውን ጠመንጃ ያስፈታል ጀ እንዴት አስተማሪ ይሸፍታል መልሰን አይመች ስላቸው እዚህ ጋር መልሰን ይቅር ብለን ወደ ስራ ይመለስናቸው የሉም የለ ከዝራጋዋን እንጅሬም እንኳንስ በርሲሳ ለሚ ቴል ዩ ዲስ ፈርስት ቴብል ዶት አብይ በርሲሳ እኒ ቦሶነ ሴኔ ቦሶና ዴቢሴ ያላ ወዳ barsiisan bosona seenee qawwee hidhatee bosona seenee bosona deebiseetiin hojii barsiisummaa irratti tokko yoo jiraate maqaa isaa isaa baasanii tokko yoo jiraate maqaa balleessummaa fi akkaataa hamilee ittiin dhaan ragaa hin jirree fi kijiba namarra qabatu jechuudha. Kijibni Abiyyi Ahmadii fi Netanyahuu tokkuma ta'e bulchaan Israa'el kun bulchaan Israa'el kun since 1996 waa'ee Iraanii akkuma kijibetti akkuma sobet addunyaa tana akkuma ummata musliimaa jibbisiisetti jira since 1996 beeka waggaa 20 meeqa waggaa 27 okay wanti Abiyyi godhaa jiru kijiba faarsee bula namni akkasitti xiqqoo malee hin qaanfatu namni yoo kijibu hin qaanfanne caffeen yoo kijibuu barbaadu maal godha beektu ni kolfa Abiyyi ammoo yoo kijibuu barbaadu illee wata aare akka namni gamana illee jedhee hin kofalletti jedha inni na lamtaarabutu qabay inni ወታደርነት ስሜት መንግስቱ ኃይለማርያም fakkaata mee Abiy Ahmed barsiisa tokkoch kan bosona seenee qawwee fudhatee bosona seenee bosona deebi'ee inni hojii barsiisummaatti deebisee miti ijoollee nagaan karaa deemtu yuunivarsiitii Asallaa irraa bahee gara mana isaa gadeemu mana isaa irraa bahee iddoo hojii kan deemu hin ajjeesne baqa warri faarsee bulaa kun quban qabdan jechuudha hin yaadattan jechuudha waan mootummaan kun waggaa 5 kana dalage so namoonni akka kanaa kun baradhaa ta'ati probably warri asirraa commenti arrabaan deemtan kun umriin keessan hin bilchaadhaa xiqqoo yaada fidaa lafa kaaya barsiisaan bosona seenee jira seenee jiraachuu danda'a heeris wanta kittiidhaan hin mormin barsiisaan bosona seenee jira jira ogeessi fayyaa bosona seenee jira Oromoo Abiyyi akkatti jiraachisu dadhabee hayyoonni garagaraa injiinaroonni baankii keessaa bakka hundaa cufanii yeroo haadha Oromoodhaa
sababa ilmatu shaneet en ajjeesan salphisan qaanessan qonnaan bulaa Oromoo mana irratti guban hedduutu bosona seen garuu achi deebi'ee Abiyyi dhiifama godheefi namni hojiitti deebi'ee barsiisaa ta'e tokko illee hin jiru. Yoo ijoollee amma dheengadda woboo irraa deebite that's a deal. Ijoollee amma woboo irraa deebite kisaaranii osoo hin taane gaafii uummanni Oromoo qonnaan bulaan Oromoo rakkoo keessa nu naqxanii ilmaan teenya koottaa galaa araaramaa nama qamadee guyyaa inni jedhu san dhageennee galle jedhan malee waan Abiyyi hojjetee moo'atamnee yookiin ammoo butamnee galle ka jedhu tokkocha dhagarreen. Yoo ijoollee sanaan ala taatime barsiisaa tokkocha ka bosona seenee ofii isaatiin galee hojii barsiisummaatitti deebi'ee miti kan barsiisaa ta'ee meeqa hidhaa keessa keettanii bira teettan kan mana isaatii fuutanii dhabamsiistan meeqa obboleessa mucaa Jimmaa obboleessa Yaayyaa Bashiir barsiisaadhaa meeqa ajjeeftan eenyu ajjeese isin himi xiqqoo masii warri faarsee bulaa kuni waan mootummaan kun Oromoo irratti dalagayya inni illee barsiisa because Abiy Ahmed wanti inni ittiin deemu maal beektanii yeroo ofii yaada kennuun booda yaanni ati kennite kun isa afoo dhaabbachuun hin danda'amu because Yesuus jettanii waan laaltaniif jechuudha warri faarsanii bulbutan waaqni keessan isa waan ta'eef jechuudha nobody is challenging him gaafii jalqabanii gaafatta aarii sanaan akka barbaade mataa keessa nama hunda isaatu ni rukuta fakkeenya fe'e mammaaksa fedhe fuudhee itti darba sana booda carraan deebiteetiin isaan falmitu hin jiru mee barsiisaan ati bosona seenee qawwee qabatee as deebi'ee ati hojiitti deebiste kamiin kan jedhe ogeessi fayyaa bosona seenee bosonaa deebi'eetiin wanna kam yoo jetteen hin jiru barsiisaa yuunivarsiitii Dr. Hussein fa'aa maal godhan Jawaar fa'aa hojiin gara Baalee deemee fi kitaaba maddamarii afoo dhaabbateedhaaf himi bakka inni yuunivarsiitii barsiisu fuudhanii aanaa inni dhalate irratti hidhanii salphisuu mataa keessa qidau wanti Abiyyi hin dalagne jira barsiisaan osoo bosona seenee bar Abiyyi dhiibeeti malee waan biraati miti zamana mootiiwwan agarre keessa nama aarsan namoonni osoo takka osoo inni deebisan jira keenya namatti hin bilbilina dhaaba akkas muuttaatanii hin kaasu iyyuu lammataahu namoota akkasii akkas kun namoonni tokko beektanii maaliif akkasii bilbilallee hin beekan they have no agenda yoo asirra yaada kennuu barbaadatan ammoo dursaniitiin yaada kennachuu dhugaa isinitti hima barsiisaa fi ogeessi fayyaa qawwee qabatee bal'inaan bosona ka itti seene zaman Abiyyiiti garuu ka deebi'een agarre tokkollee wareegama qaalii kafalaniiru hadhallee bosona jiru kijiba deebi'eetiin hojiitti inni deebisnee jedhu nama tokko waa fidanii maqaa isaa maaf maqaadhaan hin kaa'imu warri faarsee bulaa kuni waan Itoophiyaa keessa jiru isin daran nutu beeka yeroo tokko osoo ummanni keenya rakkatu dookumentar goonee ukkaamamnee achi keenya bira ta'e irraan dubbannu jennee mee ummannummaan kun yoo ka araaramanii jennee amma isin wanti mormitanii marii araara marii yoo dhaabbilee yoo sabni hundi walitti dhufu Oromoo yoo keessaa hafu maaliif gammaddan isin sabni hundi walitti dhufee woboon seenee Jawaar osoo hafe maal isin maal wanti isin argattan woboo maaf hanga isin balaaleffatina hanga Jawaar hin balaaleffattan Professor Isqeeyin hanga ismaan balaaleffatina hanga Jawaar hin balaaleffattan because summiidha isin Abiyyitu ajaja isinii kenne ajaja Abiyyi isinii kenne sanaan bobbaata waan ta'eef wanti isinii kennamu waan takkitti Jawaar Muhammad hawaasa isaaniin adda kutaa Jawaar Muhammad kophaa dhaabaa Jawaar Muhammad maraachaa kana isinii kenname hin dandeettan isiniin jedhu hin falfaltu doomaa dirmadhaa jedha hawa Oromoon yeroo isin namoota akkanaa kan hin abaaran beektanii akkanaa kanaan doomaa dirmadhaa jedha kanaafi faannoo ijaaree hidhachiisee ummata wallootiin ka ficcisiise Jawaar Muhammadi Wallagga keessatti kan morma mursiise Jawaar Muhammadi faannoon የፈለግንበት ቦታ እናዘምታለን kan jedhe Jawaar Muhammadi faannoo jagnaa ነው kan jedhe Jawaar Muhammadi deebiin qabdan kana
deebiin qabdan kanaaf ani burjaaji keessa jiru buleeso burjaaji keessa jiru oromoon ofii isaatii because nama jala deemaa waan tureef hedduun namaa saniif burjaaje saniif burjaaje isi osoo bakka isaa taatanii kana hamaa kanarra daran hamaa gootu namoonni hedduun keessan honestly speaking Abiyyi maal gochuu faannooliin dalagaa bahe. Bar faannoon lammiilee Itoophiyaati maal gochuu dandeettani? Dhugaa jiru isinitti haa himu. Faannoon osoo Abiyyi nu achi kaase. Hanga Oromoodhaan waliin galatti nagaan ni taa'ettanii yaaddu? Osoo Abiyyi nu achi kaasanii nagaan ni taa'u Oromoon bakka jirutti. Oromoon hanga dachii irraa dhumatutti hin jiru wanta akkasii. Abaa oboo maal gochuu dhaqee baafattanii hin gaafatinaani? Jawar ma tokko ce jawar no you have to be rational robally you have to be rational because maaf namoota kaawwan sadeen hin kaasin why bakka alagaan dhaqeetiin sin mari'atutti osoo sin mari'ata ta'eeti ati mari'attu bare warra akkana jettan kana Abiyyiin aangotti ka fide qabsoo Oromoo diasporaan ga'een diasporaa lakkoofna taanaan lammi I don't know yoo Ameerikaa keessa turtanii jiraattan I'm not sure barasan 2014 2015 16 hiriirri godhamaa ture akka lammiilee Itoophiyaatti godhamee akka Oromoo qofatti godhamaan ture bara very few akka Oromootti godhamaa ture Minnesota qofa yoo ta'e diisitti kan godhamaa ture dhumarratti kan mootummaa sana biyya alaa kanatti Ameerikaan akka jabantuuf kan godhame Oromoon akka dhageettii argatu kan godhame Amaarrillee Oromoo malee bakka geenyu hin qabnu guyyaa jarri jedhanidha. Kuni maali Ameerikaa keessa turtanii jara keenya. So jaalattanii jibbitanii illee amma lola Iraanii fi Iraaqiin jidduu gaggeeffamu kan dhumti isaa mariidha. Iraan qofa wajjin mari'attee lola kanan dhaabdu, Iraaq qofa wajjin mari'attee lola kanan dhaabdu. Lamaan waliin mari'atteet lola kana dhaabde yoo lola dhaabuu barbaadde yookaan maal ta'a wal fixee tokko mo'atee yookiin gareen tokko mo'atee achi dhaabbatan. Jawaar wanti jedhee maal mee waan haasawa isaa keessaa wanti isin complain gootan jedha. Amma haasawa Jawaar Mohaammed guyyaa san godhe keessaa wanti isin complain gootan maal? Irra guddaan namaa wanti inni faarsu yoo barbaachisaa ta'e qaama kanneen wal ijaarree itti deemuu dandeenya ka Jawaar guyyaa duraa jedhe tokko isatu isin aarsa. Namni kaleessa TPLFin aangoo irraa buuse akkamitti akka TPLF waliin dhaabbannee Oromoo irratti duulaa jettan. Eenyu Oromooni? Dhiiga Oromoo laallamoo dhaabni biltsiginnaa jedhamu dhaaba Oromooti. Mee gaafii kana of gaafadha. Dhaabni biltsiginnaa jedhamu dhaaba Oromooti. Okay? Biltsiginnaan dhaaba Oromooti jettan yaaddan taanaan isin biltsiginnaan itti aanaan Abiyyii fi hundi isaatu faannoo ta'aniiti warri waan ta'u dhabee bosona keessa jiru waliin marii maaf teettee oguu jettan teekabad mee bal'isaa ilaala bal'isaati yaadame bal'isaa yaada Abiyyi boru ganama yoo faannoo waliin mari'atee fixee hoo Abiyyi maal jettu are you going to stand against Abiy akkuma Jawaariin mormitan kana akkamitti Abiyyi faannoo wajjin dhaabbata faannoon dachii tanarraa dhumachuu qaban jettan ejjennoo san qabdu uf gaafadhaame reverse godhaati osoo an ta'e maali maal as keessaa dhufa by the way did you ask Jawar Mohammed gaafii kan Jawar Mohammed bilbiltanii Facebook isaa namutu beekaa Jawar Mohammed obboleessa kii kana maaf gootee jettanii gaafattanii jarri kun nuuf diina diina 100% sagantaan amma deemu itti mari'achuudhaaf deemnu I don't know wanna an dalage tokko agartanii jiraattan amma dur afaan Amaaraatiin
naannoo gif naannoo Amaaraa keessatti gifiin dalagame yookiin ammoo cubbuun isaan dalagani Itoophiyaadhaaf abaarsa guddaa akka ta'e afaan Amaaraatiin dalagee warri baka it was a viral one of the video of mine ኢትዮጵያ ላይ ያልሰሩት አጥያት የለም kana isinis ragaa bahan gaafin qabu listi godhe dhiigatu danfe yorri Tigraay yeroo san maal jedhan seetan ሰው በጠፋበት ዘመን ሰው ሆኖ የተገኘው jedhaniitiin faarsataa jiran ቪዲዮ san ሰው በጠፋበት ዘመን ሰው ሆኖ የተገኘ jedhanii ቪዲዮ san inni seekii deemamaa ture ሚዲyaa Tigraay hundarratti sheer godhaa turan ani garuu makaddama kii irra ciiseeti Arabiyaan majlisi kii irra ciisee guyyaa takka dhaheef afaan isaaniitiin yaa faandoon diinaa diina gumaan irraa kafalannoo hin jiru dhiigni dhiigaan baa qofaan akka aadaa keenyaatti yoo dhiigaan baafachuu dandeetti akka Israa'elii fi Filisxeemii kana diina gumaa miti gajaraaban dhiigni asii dhiiga dhangalaa achis dhiiga dhangalaa lakkaatanii naman ganaa gannuu dhiisnaadha that is how diinni kan dalagu garuu kun Oromoodha Oromoo irratti hin duulinaa akka itti duultan sirreeffadha sirnicha jallataa kan ammootu qajeelcha sirna jallataa milishaan ganda keessatti haadhaaf abbaa keetitti taphattu obboleetti keetitti taphattu obboleessa keetitti taphattu isa kan amma faarsuun keessan nama dinqisiisa sirna saniin faarsitan taanaan Jawaarii ufitti yaamaatii mana itti cufadhaatii garafa akka feetanitti ilma keessani gadeen faarsee bulaadha warra waa yaaduun beeyne warra ajendaa itti kennan qofaan namatti duulu warra waa miizaanuu hin beeyne warra haqni eessa jira dubbiin kun garam deemaan jenne boruu ganama ni gartanii warri faarsee bultoota yoo Abiyyi faarsee bulaa kana shir isinin godhin faallaa isinin garagalchin mataan isinin bakkee amma laal waan hadhamtu jennu kana laal guyyaa nuti diisitti hiriira baane maaltu ta'e Tigreen warri Tigraay illee hiriira baane nuti hiriira baane beekaa wadhaa amma state departmentii deemnaa jaratu nu dura achi ture nu jalaa ka'aa jennee walii galle iddoo tokko waliin hin dhaabbannu waliin sagalee kennan dhageeffannu rakkoon kennaaf keessanis garagara isin warra biyya saamaa ture nu jalaa kaasaa jennaan maaltu ta'e beektu nuti asiin akkana deemna jarri asiin akkana deemti yeroo akkana dhuudhaan alaabaan gamanaa qabama akkana wal qaxxaamuraa deemaa ture maal jetteti faarsee bultootaa fi TPLF yeroo sana opiniyoon yeroo sana bilxiginnaan sun Oromoon akkamitti warra gumaa wajjin warra maalii wajjin hiriira bahaa akkas ta'anu jedhan but it wasn't happened in taane wanti sun iddoo biraatti namni alaabaa fuudhee walirra forduu garuu hiriiraa miti waliin bahame guyyaa biraatti guyyaa waliin bahame achi booda aariidhaan aarii isaaniitiin daran gubuudhaan si waan ajendama isini kennan qofa waan biraa madaaluu yoo dandeenye rakkoodha dhukkuba sammuu qabdanii bal'isaa sammuu keessan mee maalii wanti kuni osoo anta ada ta'eeti guyyaa Abiyyi faannoo waliin bakka faannoo waliin utolii gallee waboo abaa'oo shanee kana dadhabne jedhee guyyaa inni abaa'oo shanee yookiin ammootu shanee jedhee inni radduule hin gammaddu guyyaa san guyyaa Abiyyi faannoo waliin galee faannoo walii galanii hunda isaanii galchanii aangoo naannoo Amaaraa kana hidhanii itti kennanii ijoollee Oromoo ammoo bosonatti rashanan bosonatti guban ni gammaddu jechuudha isin guyyaa san kanaafi please sareen warra nyaattee biddutti jedhan Jawaar wanti isin kennu hin jiru itti dutuu dandeette hanga feetan itti bookkisuus dandeette wanti inni namaaf kennus hin jiru garuu warri waa namaa kennuu danda'u kan lafa Oromootiin isin bitu kan maallaqa Oromootiin isin bitu kan diinagdee Oromootiin isin bitu kan hoteela Oromoo isin nyaachiseetiin waan isin barbaadan isin jalatti guuree farsoo fi maal barbaadan isin jala guureeti yeroo isin findee dhaqan isin qallabu mootummaa sana guyyaa inni shir jedheetiin Tigree wajjin guyyaa abaa'oo fi Tigree walii galte ashuu eebbuu nuti jennu diina walii galtanii haa kaami jarri akkami diina waliin deebi'anii walii galanii araaraman kanuma sammuun keessanii madaalu inturree bar waa waggaa sadeen keessatti eegon Geetaachoo Raddaa wajjin akkamitti waboo walii galaa jettanii lolan biltsiginnaan lakki sirrii godhanii
isintu dhiiga ilmaan Oromootitti taphataa jira jenneen achi asoo amma Oromoo laal Oromoo marii fee galanii Tigree wajjin walii gale eenyu jedhana fannoon dhugaa eenyu fannoon dhugaa watch out what you say wanti jedhaa jirtan kun sammuudhaan laala madaala yeroon geesseen dubbate dhugaa jirtu isinitti himna hin fudhattan hin dhiistanii dhugaa jirtu tan ammoo ni liqimsitan because yookaan beekamu yoo nama amantii qabu taatan guyyaa tokko ittiin kaatanii rabbillee irraa isin gaafata warra dharaan deemu kana jechuudha warra shira qofa beekanni shira siyaasaa Oromoon gaafiin isin qabataa gaafii olaantummaatii miti Oromoon Amaara irra olaantummaa fudhachuudhaaf gaafii qaba Tigree irratti olaantummaa gaafatee jira takkaa hin gaafanne sabni olaantummaa osoo hin gaafanne walqixxummaadhaaf umrii isaa guutuu qabsaa'aatiin ture eenyu yoo jedhame addunyaa kanarraa Oromoodha. Kana sirriitti beekaa. Kana isin jechuu barbaada. Kanarraa kan hafe immoo obboleessi keenya kan nama ilma namaa huuteetiin makiinaa namaa keessatti nama seenteetiin yakka sandalagde please gara poolis xaabiyaa ofii keetii dhaqi. Booda suuraan harka duuba siidhaniitiin maal siidhan sun feesbuukii irra faca'eetiin hamileen uummata keenyaa akka tuqamu barbaadnu miti. You yourself go there and talk to them fixadhu. Yakka illee osoo hin jedhan yakka waan yakkaatiin fixadhu. Yoo warreen gillee sii kennanii gadhiisan seerri sun gadhiise taanaan waan ati dalagde sanaaf akkasi fixadhu. Dhaamsi qabu garuu dhokattee dheessitee mana keessa taa'aa because teknooloojiidhaa bakka ati jirtu jarri guyyaa maxxanaan haa qabamuu sitti jara kenname they will figure out where you are they will figure out akka akkas hin taane siidhaaman maqaa keetiif illee ta'u maqaa Oromootiif illee ta'u booda immoo Oromoota akkas ol goosisee hin jedhina you do it because you did a crime go there and reach out to them and talk to them solve your issue badii kan kee gorsa lakkii jetteetiin hanga harka duubatti mana si dhufanii harka duubatti si qabanii siidhaniitiin karaa irratti namni viidiyoo si kaaseetiin gassi dhiisu achi geetta taanaani ofuma keetii of balleessitee kan wantan jechuu barbaadu ulfaadhu galatoomii hedduu ulfaadha Oromoonni hundumti keessanuu hedduu galatooma walitti deebina gargar hin bannu walitti deebina waan jiruuni faarsitee bultoonni nammootu xiqqoo tasgabbaaya uf laala hawaasa keessanis laala faaruu jalaa baya ejjennoo mataa keessanii qabaadha ofiin deema akka umrii keessanii ta'atan amma laal jaarsota dulloota amata 60 gadi miti warri amma faarsee bulaan haarofti kunniin yoo xiqqaate yaangiin nama 45 kan ta'e keessa jiraachuu danda'a garuu irra guddaan isaanii nama sadeen faarsitee bultoota hanga dhiyoo kana gaggabbaate tokkiin 60 dhahanii jiru umriin isaanii hafte xiqqoodha umrii hafte sanatti abiyyiin faarsuudhaan jannata galtan jettanii yaadda yoo ta'e isintu beeka ulfaadhaa galatooma